raajii Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 1-3 isa jiruun maqaa Waaqayyootiin dubbisa. Akkas jedha. Waaqayyotu dubbata. Waaqayyo isin warri dheebottan hundinuu gara bisaanii kottaa, warra horii hin qabnes kottaa, midhaan bitadhaatii nyaadhaa, kottaatii otoo horii ittiin baasin daadhii waynii aannanis bitadhaa. Wanta buddeenan ta'iniif maaliif horii keessan baaftuu? Wanta isin hin quubsinettis maaliif dadhabduu? Dubbii koo dhagahaa. Wanta gaarii ta'e hin nyaattu, nyaata gaariittis hin gammaddu. Gara koo kottaa, gurra keessan gara kootti qabaa. Akka jiraattaniifis dubbii koo dhagahaa. Ani kakuu bara baraa isiniif nan gala. Innis amanummaa koo isa dhaabbataa isan Daawitiin abdachiisedha. Kun dubbii Waaqayyooti. Waaqayyoo garaa keenyaaf yaada keenyatti akka dubbatuuf mee hundumti keenyan kadhanna. Bara baraan ol jettee teessoo kee irraa kan jiraattu abbaa keenya, gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya, galanni maqaa keetiif haa ta'u. Araara keetiif ayyaana keetiin hunduma keenya eegdee yaa Waaqayyo kunoo fuula kee dura jirra. Dubbii kee isa jiraataa situ namatti dubbachuu danda'a yaa Waaqayyo gooftaa koo, dubbii kee nuuf fidi ati. Ani yaa Waaqayyo saba keetiif waanan kennu waan ta'e tokko illee hin qabu. Ati dubbii qabda, dubbii jireenyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ol si biraa dubbiin jireenyaa haa dhufu. Yaa Waaqayyo garaa keenyaaf yaada keenyatti isa jiraataa ta'e dubbii kee ati fidi. Nutti dubbadhu, nu barsiisi. Waaqayyoon eenyutu sodaata? Karaa ofii isaatiif qopheesse inni hin barsiisa jedha yaa Waaqayyo dubbiin kee. Karaa feete, karaa jaallatte, karaa sitti tole yaa Waaqayyo nutti dubbadhu ati. Nummoo gab jenne si dhaggeeffachuu, si dhaga'uu akka dandeenyu nu gargaara. Yaadni keenya karaa kallattii garaagaraatiin bittimmaa'ee akka nuyi sin dhageenye, akka sin dhaggeeffanne gochuu isa barbaadu humna hafuura hamaa qilleensa irratti, lafa irratti hojii isaa yaa Waaqayyo gooftaati harkaa gati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harkaa gati. Gidduu keenya deddeebi humna keetiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Taa ulfaadha. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Har'a dubbii Waaqayyoo kan waliin hirmaannu mata duree godhee kan kutaa kana keessaa kutichuma mataasaa kanan kaa'e. Isin warri dheebottan, warri beeloftanis kottaa nyaadhaa dhugaa isa jedhu dubbii Waaqayyooti. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Faarfattoota Waaqayyo isin haa eebbisu. Waa'ee dubbii Waaqayyoo beela'u, waa'ee hafuura Waaqayyoo dheebochuu isinitti lallabameera. Waan hafe hin qabu. Garuu ammas Waaqayyo dubbii qaba. Dubbii jiraataa qaba. Waaqayyo haala inni ittiin dubbii walitti fidee afaan nama kaa'uu barbaadu nama rakkisa hubachuunsa Waaqayyo beekaadha. Maal nuu qabdaa Waaqayyo jedhaati Waaqayyo fuula dura taa. Anis Waaqayyo maal naaf qabdaa jedheen Waaqayyoon nan eeggadha. Waaqayyo immoo Waaqa barsiisudha. Waaqa dubbii qabudha. Waaqa dubbatudha. Kutaa kana keessatti itti lixa isaan ilaalla walii wajjin waa'ee haffeerraa guddaa Waaqayyo saba isaatiif qopheessee akkuma kanan ilaalla. Haffeerraan sun immoo hammam akka dhimma baasu
keessatti hin ilaalla. Waamichi haffeerrichatti ta'e kun immoo eeyuuf laata? Tarii nu dabalataa laata har'aa? Isa jedhus walii wajjin ilaalleetu gara xumuraatti dhufna. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Akkuma hundumti keenya beeknu kutaa dubbii kanaa Waaqayyo bara isa itti kaase keessatti Isaayyaas hammataa isaa otoo hin taane haa Waaqayyotti dubbate garaa isaa irra kan laphee isaa irra kan inni kaa'ee ergaa kan inni itti dubbate saba kootiin ga'e jedhee isa otoo inni dubbatu argina. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kottaa jedha Waaqayyotu bara sana keessa. Har'as kottaa jedha Waaqayyo. Yerootti calluma jedhee hin qabu Waaqayyo. Hin waama otoo hin nuffin. Raatee otoo hin nuffin hin waama. Kottaa jedheetu waama. Kottaa kan jedhu kuni haffeerra eebba isaatti saba Israa'eliin waama. Gara haffeerraa sana otoo hin dhufiniin fuula dura gara qalbii diddiirrannaatti akka isaan dhufaniif yaada isaanii akka isaan jijjiirrataniif jireenyaaf kan isaaniin ga'u dubbii Waaqayyoo arjummaa Waaqayyoo akka isaan arganiif keessumaa dubbii Waaqayyoo akka isaan dhaga'aniif kottaa isaaniin jedha. Waaqayyo saba isaatiin kottaa yerootti waamichi kun dhufe sabni Israa'el attamitti ture laata han jedhoo deebinee ilaalle dubbii Waaqayyoo keessa. Yeroo isaanitti Waaqayyoon dhaga'uu dadhabanii Waaqayyoof abboomamuu dadhabanii karaarraa kaatanii Waaqayyo fuula duratti cubbuu yeroo isaan hojjetan hin dhageenyu Waaqayyoon yeroo isaan jedhan. Qophii ofii isaaniitii godhataniitu waan dhufuuf jiru jalaa baqatanii gara Misiritti gara Gibxitti gadi bu'uudhaaf yeroo isaanii deemaa turanii haala sana keessaa isa kaaseetu Waaqayyo isaanitti dubbata. Waaqayyotti hirkachuu dadhabaniiti. Waaqayyoon amanachuu dadhabaniitu. Akka jedha Isaayyaas 50 lakkoofsa 10-11 dubbifattanii ilaaltan dubbii Waaqayyo kana keessatti. Isin keessaa eenyutu sagalee garbicha isaa dhaga'ee Waaqayyoon sodaataa? Gaaffii. Isin keessaa eenyutu sagalee garbicha Waaqayyoo dhaga'ee Waaqayyoon sodaataa? Isini warri abidda qabsiiftan hundinuu warri guca boba'aa deemu ofitti naannessitaniis ifa ibiddaa qabsiiftaniin qaanqee gucaa boba'ee sanaanis kan deddeebitan booda garuu isin iddoo rakkinaa keessa bu'uudhaaf jirtu. Kunis harka koo keessaa isinitti hin dhufa ittiin jedhee Waaqayyo. Warra abidda qabsiisaa deemantu jiru. Guca boba'u qabatanii warra fiigantu turan. Waaqayyo irraa fagaatanii Waaqayyo adabbiin akka isaanitti dhufu itti dubbata. Garuu Waaqayyo inni gara laafes Waaqayyo inni arjaan sababii abboomamuu diduu saba Waaqayyootiif garaa kutatee hin dhiifne hin ganne inni yeroo inni itti yaadatutu dhufe hin adabamu. Garuu akka isaan deebi'anii fi adabbii isaaniirraa barumsa baratanii dubbii Waaqayyoo irraa baratanii gara isaatti akka isaan deebi'an Waaqayyo yeroo qopheesse. Kanaafis yaa Yerusaalem ati dheekkamsa Waaqayyoo sitti fide xoofoo dheekkamsa Waaqayyoo keessaa dhugdeetta. Siicoosa mataa namaa naannessus xuruurfatteetta. Kanaafis amma ka'ii dhaabadhu. Kunoo ani xoofoo dhugaatii
isa mataa namaa naannessu harka kee keessaa nan fuudha. Nan fuudha si harka. Deebitees akka ati isa hin dhugne nan godha jedhe Waaqayyo. Xoofoo macheessu harkatti qabatanii xuruurfatanii keessa qaa godhanii dhugan. Isaan akka isaan du'an hin barbaanne Waaqayyo xoofoo hadhaa harkaa fuudhee xoofoo jiraataa fidee harka kaa'u barbaade Waaqayyo. Isa ajjeesu harkaa fuudheetu isa jiraachisu fideetti kennu barbaade Waaqayyo. Anaaf isiniifis Waaqayyo isa kana godhe. Cubbuu akka bisaanii warra dhugan, cubbuu akka midhaanii warra nyaatan, xoofoo sana harkaa fuudhee maaddii sana harkaa butee isa jiraataa xoofoo, isa jiraataa biddeen nyaata maaddii dhangaa fidee harka kaa'u barbaade Waaqayyo. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Waaqayyo kun attam arjaadha. Attam gara laafeessa inni akka balleessaa namaatti kan namaaf hin deebifne. Waaqayyo ni guddaa fi ni jabaan. Akka jedha Isaayyaas boqonnaa 52 lakkoofsa 3 yoo dubbifattanii ilaaltan. Isin gatii malee gurguramtanii turtanii ammas horii otoo hin baasin hin furamtu. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Isin gatii malee gurguramtanii turtanii amma garuu horii otoo hin baasin hin furamtu. Yeroon furamuu keessan hin dhufa. Dabarfamanii kennamu. Harka diinaatti kennamu. Achi keessaa immoo inni jabaa fi inni guddaan inni humna qabeessi Waaqayyo inni xoofoo hadhaa nama harkaa fuudhu sun maaddii dhangaggaa nama harkaa inni fuudhu sun afaan inni nama fuudhu sun gatii malee gurguramtanii turtanii amma horii malee hin furamtu jedheen saba Waaqayyo kanaa. Horii malee si fure Waaqayyo. Gatii malee si fure Waaqayyo. Otooti hin dadhabin, otooti gatii hin baasin Waaqayyo si fure. Anaan fure Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kan attamitti fida laata yoo jettanii dudduba deebitanii ilaaltanii Isaayyaas 53 dubbisuun gahaa ta'a. Inni dhukkuba isaanii akka baate, inni dhukkuba isaanii baatu akka dhufu, darbaa isaanii kan irraa fuudhu akka dhufu, madaa isaanii kan fayyisu akka dhufu, isa bullaa'ee jireenya isaanii sana deebisee kan haaressu, kan ijaaru akka dhufu. Innis immoo gatii guddaa akka baasu achitti dubbatameera. Waggaa dheeraan fuula dura. Fagoo Waaqayyo immoo waan jedhe hin godha, hin raawwata waan ta'eef yeroo isaa eegee fiduudhaaf jiranni. Yeroo inni dhufu maaltu ta'a? Dubbii Waaqayyoo keessaa akka Isaayyaas 54 lakkoofsa 2-3 dubbifattanii yeroo ilaaltan yeroo sanatti sabni Waaqayyoo maal ta'a laata? Akka ittiin jedhaa Waaqayyo iddoo dunkaana kee dhaabbattu bal'isi amma. Dunkaana kee haleeliitii dhisi. Funyoo isaasi dheeressi. Qofoo isaasi jabeessi. Mirgattis bitaattis hin dagaagda. Sanyiin kee saba warraa kaanirraa biyya hin fudhatu. Mandaraa onaa ture keessas namoonni hin galutti hin jiraatu keessa. Godoo saba isaatii bal'isuudhaaf Waaqayyo jira. Kanatti dubbata. Godoo saba isaa bal'isa.
Kanaaf dunkaana kee bal'ifadhu dhiisi. Qofoo isaas immoo jabeessi lafatti. Waaqayyo gochuudhaaf jira. Waaqayyo inni dhangaa qopheesseera. Waaqayyo inni maaddii qopheesseera. Xoofoo jiraata jireenya kennu inni harka kee keessa hin kaa. Isa kana godhi. Hin agartaa ittiin jedhe Waaqayyo. Maqaan isaa kana eebbifame haa ta'u. Oo Waaqayyo galateeffamu. Attamitti raawwate kanaa hoo jennee dubbii Waaqayyo keessaa olaalle. Tola isa raawwate tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin jalqabarratti hankakuu galee saba isaa wajjin kakuu dhaabe yaadateetu hojii ergamuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaa isaatiif karaa isa ergame eessa jedhee gadi of qabee gara koof gara keessan isa dhufee karaa ilma Waaqayyo karaa gooftaa Yesuus Kiristoos raawwachuudhaaf akka jiru Waaqayyo murteessee kaa'e. Karaa isaa fida. Karaa isaa dhufattiin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa isaa gara keenya dhufe jireenya. Karaa isaatii Waaqayyo kan inni jireenya mul'ise. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo kan inni dubbatu dubbiisaa kan arra'u, hambeela'u, hafuura isaa kan dheebotu hundumaaf Waaqayyo hin kenna. Kanaaf inni kottaa isin warri dheebottan hundinuu gara bisaanii kottaa jedhee Waaqayyo cimsee saba kana waama kan ture. Kanaaf har'a anaaf isiniif kan waamuuf Waaqayyo sababii kanaatiif. Eenyutu nyaataa? Nyaaticha dhangaatti waamamu kana yeroo dhufu eenyuun hankeessaa hirmaatu kan jedhuuf dubbii Waaqayyo keessa olaalle waamichicha kan dhaga'u. Waamichicha dhaga'uudhaaf jireenyi isaa kan qophaa'e beela'uu isaatii fi dheebochuu isaa gaashaan kan hubate kan bare. Waamichicha dhaga'uu qofa otoo hin taane kan dhaggeeffate. Maaliif gurra keessanas qabadhaa jedhaan Waaqayyo. Firoota ko dhaga'uu duwwaa miti waan dhageenyu sana dhaggeeffachuu. Hubeedhaan hubachuudhaan dhaggeeffachuu waan Waaqayyo waamicha Waaqayyo. Yeroo baay'ee hin daganna. Hin dhageenya. Dhageessu dubbichaa duwwaa hin ta'inaa. Dhageessanii hubattanii kan gootan malees jedha dubbii Waaqayyo. Torbees barreera dubbii kanarratti Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo hundumaa waama. Waaqayyo gara maaddii kanaatti dhufanii akka isaan hirmaatan waama. Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 15 hamma 24tti bal'aadha yoo dubbifattanii ilaaltanii waa'ee nama cidha guddaa qopheesse tokko waa'ee isaa dubbata. Cidhi yeroo qophaa'etti ergamoota isaa ergeetu warra waamamuun isaaniif ta'u waame. Yeroon isaa jala geenyaan yaadachiisuudhaaf ergee garuu warri waamaman suni sababii garaa garaa dhiyeessan. Silaa namni sababii hin nabu sababii baay'ee qaba. Sababii isaan dhiyeessan inni kaan sangaa biteetan leenjisuun dhaqaa yeroo hin qabu. Inni kaan lafa bitee lafa laallachuu tan dhaqaa hin qabu yeroo. Inni kaan immoo fuudhee mana bahee amma deemuu hin danda'u jedhe hin hafan. Achii Waaqayyoo fakkeenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaa fayyadamee waa'ee waamicha maaddii isaatti ittiin namoota waamee waa'ee isaa dubbata. Har'a sababii qabnaa laata? Gara waamicha Waaqayyoo akka hin dhufneef wanti sababii nuuf ta'u jira laata? Waaqayyo yeroo nama waamu namni fedhii laphee isaatii
Waaqayyo fuula duratti agarsiisuusaaf ta'a. Fedhii qabaachuu mala. Waamicha Waaqayyootiif maaddii Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf fedhii qabaachuu. Lammata dheebuu isa keessa isa jireenya namaa keessa beela isa keessa itti dhagahamuu qaba namatti. Yeroo Waaqayyo kottu nyaadhu dhugi yeroo inni jedhe waamu. Gara isa jiraataa maaddii isaatti yeroo inni waamu. Sadaffaa namni waan Waaqayyotti waamu kana danda'ee akka hin bitanne hansaa akka hin godhanne yaalii mataa isaatiin hojii mataa isaatiin horii mataa isaatiin hansaa godhachuu akka hin dandeenye beekuutu isaaf ta'a. Humna hin qabu yaa Gooftaa isa naaf hojjetame kana akkasumaan amaneetan fudhadhaa gara keetti dhiyaadhee yoo jedhe irraan kan hafe hin qabu humna namni. Aniif si hin qabnu horii isaa hin qabnu. Kottaa gara bisaanichaa, kottaa gara aannan Waaqayyo qopheesse, kottaa gara buddeena Waaqayyo qopheesse jedheetu Waaqayyo hin waama jara kana. Akkasumaan fudhadhaa bitadhaa moo jedha. Xinnoo nama rakkisu hubeen isaan nama rakkisu yoo jiraate maa inni kottaa bitadhaa horii malee nyaadhaa jedha. Maayin natti miti. Atettaagu kottaa kun akkasumaan fudhattu jedhe horiidhaan bitadhaan moo jedha. Hin taa'an akkasii. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Ela akkasi dubbiinsa cubbamaan kennaa Waaqayyo kanaa bitachuu hin danda'u. Kan isaa bitetu jira. Idaa isaa kan baase jira. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Bakka kee ta'ee idaa kee kan baasetu jira. Horii sirra jiru kan baasetu jira. Gatii guddaa kan baasetu jira. Innis ilma Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos. Haleluuyaa. Kanaaf kottaa bitadhaa jedhe. Kottaa bitadhaa jedhe. Bitachuu dhaqu. Horii qabatanii bitachuu dhaqu. Garuu inni bitamu sun mataansaa horii isaan qaban sanaa wajjin kan wal gitu miti. Tolli koof tolli keessanii sanuuf kenname sanaa kan gitu miti. Gatiin isaa yoo shallagame firoota koo gatii guddaadha. Dhiiga ilma Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Gatii jabeessa isa ta'e, gatii guddaa isa ta'e isadha kan nuuf kenname, kan nuuf dhangala'e. Kanaaf namni bitachuu hin danda'u. Siif kaffalameera jedha Waaqayyo. Har'a anaaf siin. Our debt has been transacted already. Akkas ta'e Qolaasaayis boqonnaa lamarra yoo dubbifannee ilaalle dubbii Waaqayyoo lakkoofsa 13-14 irratti akkas achirratti fannoo irratti cinqirsee ilmi Waaqayyoo Gooftaa Yesuus dhiiga isaa achirratti dhangalaase abasaa keenya idaa keenya isaa achirra jiru sana hin haxaaye hin daguuge jedha. Hin daguuge achirraa hin balleesse akka iddoon isaan argamneetti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana godhe Waaqayyo. Kana gaa bakka kee ta'ee bakka koo ta'ee hangatii baasee eenyunni Yesuus ilma Waaqayyo waa harkatti qabattee dhufteetta taanaan sii bituu hin danda'u. Horii qabattee dhufteetta taanaan sii bituu hin danda'u. Hojiin kee sii bituu hin danda'u. Bakka sii bu'uu hin danda'u. Isa ilmi Waaqayyo fannoo isaa irratti dhangalaase gatii sana sanni baase bituu hin danda'u. Hin danda'u. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Gatii warra gatiin kaffalameef nuti. Kanaaf gatii warri kaffalameef immoo gatii malee gurguramanii turan. Gatii malee gurguramnee turre.
amma garuu furii keenyatti dhufe gatii isa baasu dhufe Yesuustu dhufe galanni isaaf haa ta'u gatiin siif ba'eera gatiin anaaf ba'eera gatiin hunduma keenyaaf ba'eera galanni Waaqayyoof haa ta'u gatiin nuuf ba'e kun maal hojjeta maal godha maanni bu'aansaa jireenya keenyaaf bisaan fakkeenya jireenyaatti macaafa qulqulluu keessa dubbifannee ilaallu fakkeenya hafuura qulqulluutis immoo bisaan wayniin fakkeenya gammachuutti Waaqayyoo nama gammachiisu aannan kottaa bitadhaa nyaadhaa haninni jedhu kun immoo qaama namaa jabeessa guddisa aannan dubbiin Waaqayyoo inni immoo dubbii isaati isa jiraataa isa jireenya nama toru isa maaddii namaaf ta'u namni nyaatee kan hin beelofne galaasa namaaf ta'u jireenya namaa isa guutu isaan kanaani nama soora cubbamaa soora Waaqayyo isaan kanaan guutuu godhee dhaaba Waaqayyo hanin agarsiisu kana lubbuu foon namaa hafuura namaa isa baay'ate eebba isaatiin akka dubbii Waaqayyo keessaa Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti dubbifannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbate jireenya haqa baataniif irraa hafaas haqa baataniif shaaloom isaaniif ta'uufan dhufedha jireenya isaaniif ta'uufan dhufedha jireenya guutuu isaaniif ta'uufan dhufedha jireenya guutuu sii ta'uuf dhufe ilmi Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya hunduma keenyaaf ta'uudhaaf dhufe inni isa har'a haninnitti nu waamu isa kanadha han dhaga'u han dhaggeeffatu beela'uusaaf dheebochuusaa duwwaa ta'uusaa keessisaa cabaa ta'uusaa han hubate dhufeetu isa shaaloom isaaf ta'e kan ilma Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni qopheesse kana fudhataga an garuu hoolonni jireenya qabaatanii fi raafaa qabaatanii fan dhufe raafaa qabaachuu barbaaddu jireenya qabaachuu barbaaddu itti fuftanii Waaqayyo fuula duratti isa gara keessan dhufu ilma Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoosiin laalaa isa simadhaa gara isaa kottaa bara dubbii Waaqayyo kun dubbatame keessatti biyyoota baha giddu galeessaa keessatti bisaan gatii guddaa qaba har'a gatii guddaa qaba bisaan keessumaa biyya keenya keessatti gatii guddaa qaba amma bisaan dhugaatii ni lafaa ni bakkee corrooqa waraabee dhuga namnam nagartu tarii yeroo tokko corrooqa akka biyyaanaa sanitti hin fakkaatin Waaqayyo warra akkas dheebotanii wanta gochuudhaaf jiru yerootti dubbatutti akkas jedhe Isaayyaas 41 irraa dubbifattan ani iddoo gogaa ol ka'aa dhoose isa keessaa bisaan nan yaasa dachaa keessas burqitoota nan baasa lafa onaa iddoo ciisaa bishaanii nan godha lafa gogaa keessas bisaan nan lolaasaa jedhe Waaqayyo maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u Waaqa akkas godhuu danda'udha Waaqayyo iddoo gogaa ta'etti iddoo dheebuun jirutti iddoo beelli jirutti kanaaf kottaa jedhee kan waamu Waaqayyo nuun akkasumaan eebba qopheesse nuu kennuudhaaf dhangaa qopheesse nuu kennuudhaaf yeroo hundumaa har'a dhangaatti qophoofnee jirra isa fayyina kan kennu fayyina namni namaa kennuu hin danda'u fayyina namni horii isaatiin bitachuu hin danda'u salvation not for sale jedhu warri adiin fayyina kana
ayyaana isaatiin namaaf kenna. Ayyaana inni ittiin namaaf kennu kanas namni namaaf kennu hin danda'u tokkollee. Ayyaana sana kan hiru isa mataa isaati. Grace is not for sale. Ayyaanni Waaqayyoo. Ayyaana Waaqayyootiin isa nuuf kennamu kennaa kana maaddii inni nuuf kennu kana amantiidhaan itti deemneetu anaaf hojjetame, anatu hojjetate miti. Isatu fannoorra oolee ba'aa achirra anaaf kaa'ee ba'aa koo fuudhee kaa'ee idaa koo achirra kaa'eetu achii balleesseetu anaaf godhe, anaaf lakkaa'e. Kanaaf amantiidhaanan itti deemee fudhadhaa jenneetu eebbanni fidu kana fudhannaa. Namni amantii nama keessa kaa'uu hin danda'u. Hin danda'u raate. By faith only. Faith not for sale. Hin gurguramu. Waaqayyotu nama keessa kaa'a. Nama keessatti guddisa. Kanaaf firoota koo Waaqayyoo akkasumaan kennaa isaa nuuf kenna. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Har'aa jireenyi keessan akka inni haara'u hin feetu. Lubbuun keessan akka isheen dadammaqxu hin feetu. Hafuurri keessan dammaqee jireenyi keessan boriif adeemsa boriitiif kan ta'u galaa akka isa biraa fudhattanii hin feetu. Waaqayyoo kottaa jedhee hin waamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Bar tokko akkas ta'e macaafa qulqulluu keessatti kan beektan. Yoosef gurgurameetu biyya Misir, biyya Gibxi dhaqee. Achitti Waaqayyoo nama eebbaa isa godhe aboo kenneef gidiraa baay'ee keessa dabarsee, sukkumamuu baay'ee keessa dabarsee, miicamuu baay'ee keessa, tumamuu baay'ee keessa dabarsee aboo isaaf kenne biyya sanatti. Barri beelaa dhufe. Barri beelaa yeroo dhufetti biyya Misir nyaanni hedduu jira. Biyya Israa'el garuu beelatu ture. Kanaaf Yaaqoob ijoollee isaatiin akka jedhe, maaliif calluma jettanii wal ilaaltu yaa ijoollee koo? Calluma jettanii maaliif wal ilaaltu? Biyya Gibxii midhaan akka jiru ani dhagaheeraati. Adaraa keessan nuyi du'a akka oolluu fi gadi bu'aatii achi midhaan bitaa nuu fidaa jedhe. Gadi bu'aatii midhaan bitaa nuu fidaa. Du'a akka oolluuf hin dhaqani. Kurnan isaaniitu dhaqee. Mucaasa tokko manatti hambisanii akkuma beektan. Biyya Misiritti jarreen kurnan sun kan isaan isa hin beekne. Inni immoo kan isaan hin beeku. Midhaan bitachuu dhaqanii jennaan. Namni kun Yoosef fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni ta'e. Midhaan isaaniif safarsiise. Hojjetoota isaa abboome. Mooticha biraas immoo fedhii argate. Qallaba abbaa isaaniitiif, fira isaaniitiif, isaaniifis kan ta'u qalqalloo isaanii guuteetti kenne. Guutee qalqalloo jedhama tokko fudhatanii, shan fudhatanii wanta ibsame hin jiru. Addana garuu hamma isaan ga'u ol kenneef. Haanis inni boo jiraate horii qabatanii dhaqan maaliif bituu dhaqani kaa. Qalqalloo isaanii midhaan heddiitti naqanii booddee horii isaan fudhatanii dhaqan sana afaan qalqalloo isaaniirraa keessise. Isaanitti garuu hin himne. Achi hiiqaniitu arganii horii isaanii isa deebi'eef. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hani ati hin beekne garuu inni kan si beeke
hanati nagarre inni garuu kan si arge han rakkina kee hubate han beela'uu kee arge han dheebochii kee arge Yesuus ilmi Waaqayyoo qalqalloo kee guutee waan jireenya keetiif ta'u maaddii keetiif kan ta'u mana keetiif kan ta'u maatii keetiif kan ta'u inni guutee sii kenne isatti baasuudhaaf dhamaa turteyyuu isatti baasuudhaaf gatii baasuudhaaf baaftee bitachuudhaaf dhamaa satti turteyyuu lakki hin ta'u fudhadhu deebisii fudhu jedheetu wajjin sii kenne. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Otoo nu hin beekinii hannu beeke waan nu barbaachisus kan beeke gatii otoo nurraan fudhatiin gatii otoo nurraa hin barbaadin dabalee baay'isee bal'isee kan nuuf kenne mana keenya kan guute jireenya keenya kan guute galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isatu kottu siin jedha har'a kottu nyaadhu kottu dhugiyan siin jedhu har'a isadha kan biraa miti hankee dhimma hin baasu inna tarkatti qabattee dhuftee dhimma hin baasu achuma lafa kaa'i kottu ati kottu siin jedha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin deebisee kenneef lammata dhaqan lammatas akkuma kana godhe seenaa baay'ee of keessaa qaba isa keessan naqu lammatas qalqala isaanii midhaan guutuu horii isaaniis deebisee adduma addaan qalqalloo isaanii keessa akka kaa'anii fi kana duwwaa sitti fakkaata karaadhaafis galaa akka kennaniif abboomeedha. Ela karaadhaafis galaa akka kennaniif maal godhee hin abboome. Har'a karaadhaafi galaa si barbaachisa. Ela galaa si barbaachisa karaadhaaf. Gara itti waamamte sana mootummaa bara baraa hamma geessutti duufi du'aa ka'uu ilma Waaqayyoo kan si yaadachiisu foonsaa kan sii kenname dhiigasaa kan siif dhangala'e galaa dubbiisaa sii kenname galaa si barbaachisaadha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Galaa Yoosef fakkeenya Gooftaa Yesuus guutee kenneefitu karaadhaafis immoo galaa kenneef uffata kenneef qarshii kenneef qamadii kenneef horii ittiin isaan baatanii deeman fe'atanii deeman kenneef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu waan tokko immoo itti adara karaatti immoo wal loluu dhiisaa jedha. Wal irratti hin kaa'inaa jedha. Nama dhibaama. Karaa irratti waliin morkachuutti hin kaa'inaa immoo ittiin jedheen. Otoo karicha deemnu Waaqayyo safaree nuu kenne Waaqayyo hammaaree nuu kenne Waaqayyo mana keenya eebbisee jireenya keenya eebbisee tarii wanti nuyi waliin morkataa deemnu immoo jira laata. Waaqayyo nurraa haa fageessu. Waaqayyo nurraa haa fageessu. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame. Kan duwwaa godhe isinitti fakkaata. Lammataa hor isaan deebi'ee dhaqanii mana mootummaa isaattiin galchisiise jarreen kurnan iyyuu manatti naa geessaa jara kan ijoollee kan hin barree mammayyuu isaan manatti naa geessaa tokko lammaffaa immoo qalmi haa qalamuu an guyyaa waaree nan dhufaa manattan deebi'aa maaddiittan isaanii wajjin taa'aa jedhe. Haleluuyaa. Maaddiittan isaanii wajjin taa'aa jedhe Yoosef. Achii guyyaan waareen hin ga'e hin dhaqee manatti galee hin dubbisee maaddiitti isaanii wajjin taa'e nyaate. Sabooddeedhaan inni gaggeesse. Mana isaatti si waama Waaqayyo har'a. Kottu jedha.
Maaddiitti si waamarra. Si wajjin taa'uun barbaadeedha. Si wajjin nyaachuun barbaadeedha. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Attam kabaja nuuf qaba Waaqayyo. Cubbamootaaf attam kabaja qaba Waaqayyo. Warra waameef attam kabaja qaba Waaqayyo. Kanaaf har'a waa tokko laaluu qabna gara dhumaatti fideeram. Waa tokko laaluu qabna. Hani isin hin beekin gooftaan maal isinii godhe laata? Inni isin beeku. Yoosefi obboloota isaa bareera. Isaan garuu isan barreedha. Boqonnaa 42 seera uumamaa lakkoofsa 7-8 irraa yeroo dubbifattanii ilaaltanitti. Isaan hin barre. Inni garuu isaan bareera. Si beeka Waaqayyo. Maqaa keetiin si beeka. Maqaa kootiin na beeka. Hunduma keenya hin beekan ni maqaadhaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuni beeknes otoo hin beekinis Waaqayyo irratti kan goone cubbuu walii keenya irratti kan goone cubbuun jira laata? Akka jedhani obboloonni Yoosef walii isaaniitiin nuyi dhuguma obboleessa keenyatti balleessineerra. Balleessaa qabna. Inni san lakkoofne garuu balleessaa keessan hin lakkoofne Waaqayyo. Balleessaa koo hin lakkoofne maaddiitti nu wajjin taa'e malee. Jireenya keenya gaarummaa isaatiin guute malee. Kanaaf har'aa waan itti qalbii diddiirrannu qabnaa laata? Hayaannu halaallu. Hayaannu haylaallu. Dhugaatti warri beelofne warri dheebonne jirraa laata? Gara isaatti hadhiyaannu. Waamicha godhaan. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 qabdanii lakkoofsa 5-6 yeroo dubbifattanii ilaaltanii waan ogummaan godhe tokko agarra. Ogummaan kottaa buddeena koo nyaadhaa. Daadhii ani calales dhugaa hin jiraattu. Wallaalummaa keessan isa karaa hubanarras adeema. Wallaalummaa keessan isa karaa dhugaarras deema hin jiraattu. Kottaa nyaadhaa dhugaa. Ogummaan kun eenyu akka inni ta'e Phaawulos ergaa warra Qorontosiif erge boqonnaa 1 lakkoofsa 24 irratti kaa'eera. Ogummaa Waaqayyooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos. Isatu maaddicha qopheesse. Kottaan jedhus immoo isadha. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 2-3 dubbifattanii yeroo ilaaltanii akka jedha. Dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jirus beekuu akka argattanii fi badhaadhummaan ogummaa fi beekumsi hundinuu isa keessa dhokfamee jiraooti. Eewu keessa Yesuus keessa sattusi waama gara maaddiitti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka lammata deebitaniin dheebonneef gara bisaanichaa kottaa. Akka deebitanii hin beelofneef gara nyaata Waaqayyoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos qopheessee kottaa. Museen Waaqarraa buddeena isiniif hin kennine jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Tas abbaan koo buddeena isa dhugaa Waaqarraa isiniif hin kenna. Buddeenni Waaqayyoo isa Waaqarraa gad dhufu biyya lafaatiifis immoo isa jireenya kennuudha. Eenyullee buddeena kanatti yoo nyaatu ta'e bara hin jiraatu. Buddeenni ani biyya lafaatiif jireenya isaatiif kennuudhaaf dhufe ana foon kooti jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Foon kooti. Waaqayyo nu gargaaru fudhata ko. Isin kan dheebottan kan beeloftanis kottaa. Amma hundinuu qophaa'eeraati kottaa.